Obboleeyyan koo akkam nagaa fayyaa keessanii jecha mee guyyaa har'aallee akkuma baratame wanta waa irraa barachuu dandeettan jedhee yaadde qabadhee isinii dhiyaadheera. Hamma dhumaatti yoo na wajjin turtan akka waa irraa barattan shakkii hin qabu. Guyyaa har'aallee akkuma baratame wanni irraa haasa'uu barbaadu ilaalcha irratti. Ilaalcha ilaalchisee fakkeenya tokko fudhadhee akka gaariitti isinii ibsuuf yaala. Innis maalidha yoo naan jettan, mee leencaa fi bineensota biroo wal bira qabnee haa ilaallu. Leenca mootii bineensotaa akka ta'u maaltu isa taasise? Furdina isaatii miti. Furdina yoo ta'e arbi hin jira. Fiigichaanis yoo jenne hilleentiin jirti. Innaa bineensonni biroollee wanta isa caalan hin qabu. Leenca mootii bineensotaa akka ta'u kan isa taasise ilaalcha isaati. Leenci gaafa bineensa argu nyaanni koo dhufee jedhee yaada. Bineensi ammoo gaafa leenca argu nyaatame jedhee yaada. Kanaaf tokko nyaataa, tokko ammoo nyaatamaa taasisa. Wanni akka ilaalchaa nama ajjeesuu fi nama miidhu hin jiru. Kanaaf yeroo kamuu ilaalcha gaarii ofiif qabaachuun jireenya keenya irratti effektii guddaa uumuu dandeenya. Jireenya gaarii jiraachuu dandeenya. Yeroo kamuu nama ilaalcha gaarii qabaatu nu haa taasisu. Ulfaadhaa, galatooma.